Hayyee gaafii gaafatamee asumaan deebisaa. Maqaan kee kan dhugaa eenyu? Maqaan kiyya kan dhugaa Badara Zammaan Alii Usmaanii. Badara Zammaan naan jedhani. Okay. Gaafii lammaffaa eessatti dhalattee guddatte jettu? Ani godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsootti dhaladhe. Gaafiin sadaffaa maaliif Qureeshii ifiin jettaa? Ani wanin Qureeshii ifiin jehuuf waan Rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam haalaan jaaladhuu fi gosa isaaniitis haalaan jaaladhu. Qureeshiin tuni xiqqoo warra dalaal jajjaboodha. Mataa jajjabaatan sayfiin amanan. Saniin mataa kanaafin Qureeshii ifiin jaa. Qureeshiin hin jaaladha. Gaafa ati fuutu dhalaa meeqatu gaggabeetti gaafa afuraffaa. Wallahi an sargirra hin jira gisee warra gaggabee garte. Warra gaggabee qoban qaban. An sargii malee an garte dhiichisoo malee gammachuu malee warra gaggabee qoban qabu. Jiruu erga fuutee fi erga fuudhiin akkamitti ilaaltaa gaafii jettu gaafii shanaffaati. Jiruun gaa erga fuutee fi erga fuudhiin hedduu garaagarummaa guddoo qabdi. Yeroo fuutu erga fuutee ni tasgabbooytaa. Imaanas ni harkatta. Alaa kulli haalati guutuudha bakka waa hundaanuu wanni cinqamta akka illee hin jiru gammadaadha. Ammas jireenya jirtu kanatti hiraariif cinqeen feetu qabaadhu feetu dhabee hedduu gammadaadha. Bultiin hedduu garaagarummaa guddoo qabdi. Waa hedduu walisii qabama yeroo fuute. Yaanni keetisu bakka takka walitti deebi'a jireenya kan kee yaadda. Wanni biraa hundi cinqu jirtu akhirumaaf jireenya isaan booda. Ni tasgabbooyta walumaa galatti. Gaafiin jaaffaa Quraana haffazdi jirta jaanii dhugaadhaa. Quraana hin haffazne. Gaafa biyya jirtu biiroo kaabinee dalaydeen beektaa gaafii torbaffaati. Biiroo kaabinee hin dalayne. Maal gizee akkana ilaalta milishaan fakkaaddamu abbaa raddaati moo? Asumaan warra gaafii tana gaafateef. Okay, saddeettaffaa. Erga fuutee booda janaa jentiin beektaa astaghfirullahi alazim. Yaa namni gaafuma ajaa'iban nama gaafa. Ani ergan fuudhee jana jeneetillee dubartiin dubbisallee hin qabu. Jana jennee walumaa galatti jaartillee terra jenanii fuun. Galamsoowud maqaa jiru eenyutu moggaasee? Galamsoowud maqaa jiru hiriyaa kiyya tokkotu moggaasee. Hamiltan qaallichaa jaama. Amma ciroo jira hojjetaa mootummaatii hiriyaa keenya. Hamiltan tu moggaase. Ijoolleen dirree dawaa suuraa ka'uu jaalatan jettee maaliif kana yoo dandeessee itti gaafiin taanii? Ani yeroo hedduu miidiyaa irratti nin qoosa nama hunda hirmaachisuuf bakka naannoo nama hundaa jiru hirmaachisuuf hin qoosa. Ijoolleen dirree dawaa akka Harargeetti ijoollee dirree dawaa suuraa ka'uu jaalataa jee waan post godheef kana na gaafatanii kuni qoosuma waluma hirmaachisuuf ijoolleen dirree dawaa namoonni hin beeku. Kaanis emotional ta'uu danda'a maaliif akkana nuun jettan nuti maalis akkana jedhu danda'a waluma hirmaachisuuf bakka akkanni jiraan bakkuma wal quba qabnaa takka sanumatti yaadameeti. Nama amma biyya bulchaa jiru keessaa warreen amma biyya bulchaa jiran keessaa jechuu barbaadaniitti na fakkaata eenyu dinqisiifattaadha. Ani wallahi warra amma biyya bulchaa jiru keessaa Abii tokkoffarratti haalaan dinqisiifadha. Itti aansuun Caaltuu isaanii Ibrahim Caaltuu hedduun dinqisiifadha. Akkasuma Adaanach fi Mukhtaar Jawaar wanni Khadir dawaa kana Mukhtaar Khadir isa hedduun dinqisiifadha. Uummanni kun anaaf uummata adda fakkeenya anaaf guddaa uummata fakkeenya gurguddaati jechuudha. Isaan kanan dinqisiifadha. Isaan keessaa nama tokko gaafii jettuutu naan dhufini walumaa galattiin isin ibse. Jimaan siif maali? Jimaan anaaf akka nama tokkotti fi akka walii galatti garaagarummaa hedduu qaba. Anaaf jimaan akka nama tokkotti anaaf jimaan nashaaxa bakka ni jiraame mirqaana anaaf waan na gammachiisu keessaa isa tokko jechuudha dasna jaa. Garee kubbaa miilaa Galamsootiif maal dhaantaa itti gaafintaan? Garee kubbaa Galamsootiif wanni nan dhaamuuf
jabaadha cimaa isin cinaa jirra fuula duraafillee isinii waliin jirra akka jabaattanii galma guddaa bakka guddaa keessanillee akka taphattootallee akka dhuunfatti abdiin isin guddoon isinirraa qaba jabaadha isiniin jechuun barbaadaa jechuun. Okay. Qureeshii khabiira kamtu siif baasee gaafii qaxxaamuraa tajettu Qureeshii khabiirri naa baase anuma khabiira bishaan anuma baafate Qureeshii amma siriyaa kii tokko jira Austraaliyaadhaa yeroo hedduu gurbaa Qureeshii naan jaa inni sunilleeni fakkii jaannini asumaanu innilleen Qureeshii naan jechuu ture zammaanollee namni yeroo jalqaba naan jechuu ture isa hedduu hiriyaa kiyyaa waliin dhalonaa saayiba jabaadha jechuudha. Seerri amantii Islaamaa hangamta akka si biratti kabajaa qaba. Seerri amantii Islaamaa ana biratti kabajaa gurguddaa qaba. Seera amantii Islaamaatillee dabree jiraatu anis nama fadhuu miti ana biratti seerri amantii Islaamaa bakka guddaa qaba. Seera Rabbiiti. Seerri Rabbii immoo harka darbuu hin dandeessu. Seera Rabbii fi Rasuulaati sallallahu alaihi wasallam kuni aqiidaadha. Aqiidaan immoo akkaataan musliimni itti jiraatu waan Rasuulli keenya ittiin dhufee seerri amantii Islaamaa kana fudhadhee jiraatuun immoo irra dirqama. Seera kana waan hin falleessuun illee takkan qabu bakka guddaa na biraa qaba seerri amantii Islaamaa. Okay, gaafiin itti aantu waan silaan godhuu baadhe jettee sheenooytu. Ni jiraay wanni silaan godhuu baadhe jee sheenoo gaafa tokkoon yeruma dhaluma tanatti waa nama gaafadhe waan nama gaafadhe san immoo nama sanirraa harkachuu hin dandeenye jiruuti je keessatti son gaafachuu baadhe jee wanni sheenoo waan takkittii san waan san immoo himilleen fadhu waan matakittii sanan qaba. في هاتي مناخي يرو جلقباتي في استي والاركتاني تجتو انا في هاتي مناخي نيروبي تي ولا قري كينيا اجتي ولا قري جيت جلقبا صحابه خيسا اني دينك صفتا صحابه خيسا صحابون نيغا ونديغا ور دينك صفتا مودا ور فكينيا غداتي هند اساني تلي نديك صفدا ولكن أكمل بلال سيدنا بلال رضي الله عنه هدون جالدا هدون دينك سيفات يوتيوب هريوتا خيتي فيهم دي بستا هريون خي يوتيوب نبرا قبن قبن جه قودا يوخان ولينجريني خشتي قودا نبرا قبن قودا نبرا قبن تجرا وجنجريني خشتي هريانغا قودا قدا قبا قودا هريون ما في قوده هجيتس تكا قوده وجنجرينيا تلي قوده سانين دويسو قوده قدا أنا برايس نيك أباني قوني ساني خنيمو يرون تخمبني خنا برا تاو تاجي جو دابتا أورو ملتيميديا خنا فو مال أم تاخ جت ترتي أورو ملتيميديا داف وانتي نندامو جبات سوى جنجرة فول درلة واحد دوغو شو دنديسا هجي خيتس خام درا نموتات جافت هيد دور الله عليه وام بريد هذا كانوا مانو قالتهم عشان يجتشون بربادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.